gaafa kaan ka'e gabaaba'e gaafa inni gabaaba'u dhiirri meeshaa waraanaa isaatii fi uffata isaa gurgurachuu gabaa keessa fudhattee teessibbo mallattoo qabdi meeshattii sana ergama rabbii kenneef mallattoo qabdi meeshaan isaatii uffanni waraanaa isaa mallattoo qabdi akkana gadi kaa'atanii seefiin akkani gadi murree dhorkiti kan mataa qabdi akkanni mataa isaa keessa seefiin murree eeboonii waraannee gooti isii sana gurgurachuu dhiirti gabaa baafattee gabaa keessatti argate dhaqee meeshaan kun kootii jedheen mallattoo sii beeka akkana utuu keetiitii sirka jiraata ka jedheen namichi jedhameen kuni tokkoffaa yahudaadha lammaffaa amantiin isaa amantii biraati amantii biraa hordofa islaamaa miti inni kuni mootii biyya soddomaa hadhaati yookaan 31 natti fakkaatti iyyuu si galee akkanatti baateetti hamma dhaqee Uzbeekistaan ga'utti barjadatu iyyuu ofirkaa qaba utuu keetiitii sirka jiraa jedheen meeshaan kun kootiif narka jira ankaan meeshaa kun gurguradhuu gabaatti baafadhe jennaan qabsiifate meeshaan kun kootii na jalaan gurgurattuu jedhe aliyyiin mootiidha gabaa keessa deema namatti waan hojjenne kaa maaliif nama keessa hin deemne maa wanni isa ganda keessa ari'ee nama kararraa qabee waa tokkoon gooneewo wanni inni ofirratti naafes hin jiru wanni inni ofirratti naafes hin jiru innoo dirqiidhaan achi taa'e biyya bulchaa dirqamaani ati aadilaa nama biyya eeguu danda'u ati nama miizana namaatiin nama hoogganuu danda'u jedhamee achirra jira giddiidhaan qabamee achirra taa'a waa takka hin qabu kanaaf meeshaa isaa magaalaa keessatti dhaqee qabatee qabsiifatee fuulduree mana murtii abbaa seeraa dhaddachatti dhiyeeffate dhaddachi heeraa dubbii jira maal rakkanni keessanii jennaan meeshaa koo kana waggaa meeqaan lola keessatti beekamu lola keessatti ittiin beeku lolaan ittiin ba'utu kunoo namichi kun na jalaa fuudhee isaa gurguratuun itti dhufee jedhe jennaan namichi maal jedhaani hoo kan keessa harka sirka jira ka jedhe kan koo soon harka jira sirka turee jedheen ishee anaatu na argiteetta hin argin immoo dhugaadha fardarraa jalaa buuteedhan yeroon waa isii dhagahu yeroo inanne jalaa fuudhee garuu meeshaan kana liyyii ta'uu hin beekaa gafuurachuu gabaatti baafate jennaanii dhaddachi heera aliyyi meeshaan kun ragaa qabdaa jedhe qabaa jedheen bakka ragaa kee dhiyeeffadhu jedheen kan kee ta'u atis ragaa kee dhiyeeffadhu atis ragaan koo meeshaa kooti gadi jedheen harka jira namichi inni fuudhe ragaan kun meeshaa kooti gadi harka jira sirka jiramu waa kottan ragaa barbaadaddaa harka jira anaatu naa gartee taa'in agarra kanaafuu kootika innaan aliyyi ragaa qabda innaan qabaa jedhe mimi ragaan kee eenyuun jennaan ilma kootii fi garbicha kooti jedheen jennaani shuuf adilii bakka kana jirti gaafa adiliin jiraatu garbichi kee qabeenya keeti jedhe ilma kan kee ilma keeti ragaa siin taanu jedheen shuuf maaliif jennaan butamanii diqqoo waa namaatiin waasaati jedhu karaa ta'a ka diqqoo kallattii ta'eetiin namni gara fuulduraatti ittiin biyya hoogganaka isii kana dhabamsiisuuf jecha shuuf qabeenyi kun kan kee ta'uu maatiin kee ragaasii ta'uu hin danda'u garbichi kee ragaasii bahuu hin danda'u akkanatti ragaasii bahuu hin danda'amu jedheen aliyyiin ragaa dhabe jennaan yahudicha waame kottuuti jedhe kakadhu fudhu jedhee meeshaa koo yahudichi argachuu malee kan isaa maal jedhe naa kaasu asii naa buqqisu jedhee meeshaan isaa isaa murte waanuma amma argaa jirru kana jechaadha naa kaasu naa taragu naa buqqisu bubbee naa godhu wamamma argaa jiru shuuf kan jaahiliyyatti jechuudha jennaan meeshaan kun keetii gaafadhu jennaan meeshaa isaa fudhate namoomni qabeen namicha insaaniyyummaan qaba shuuf bakka kanatti insaaniyyummaan nama qaba bar namooman nama qaba namoomni qabee jennaan deemuu dadhabe deemsa dadhabee akkamittan deema gaa jedhe adliin haddii kana ga'aa jedhe tokko namichi mootiidha meeshaan mootiidha silaa utuma koo ta'e maasaan murtaa'in utuma iyyuu koo ta'e isaa murtaa'uu qaba mootiidha humna qabaa giidoo qabaa waraana qabaa biyya kana hunda hoogganaa jira isumaayyuu moo gabaa keessatti hin qabame yeruma sana narraan fudhatu innoo mootiidha biyyoo kan saati gaayaa isa dhiisi meeshaan kana liyyii ta'uun kana liyyiin taasisu hin taasisu isaatu arguu qaba isaatu namni arguu qaba hattaa moo maatiin ragaa bahuu hin danda'u maatiin aliyyii ragaa dhabeenyaa isaa murtaa'e booda namichatti meeshaa fudhattee ol deebitee deemuun dadhabe jara keenya jedhe maal jennaan meeshaan kun kana liyyiiti maali maal dhageesse adliitu tarkaa miila na dhorke adlii isin yaaddantu adlii isin qabdantu adlii isin miizanaawii akkaataa isin madaalli keessaniin nama ta'uudhuma kan koo qofaa kaniin amantii keessaniin hordofiin kaniin yahudaa
qodaan kan aliyyii ta'u utuu aliyyiin beeku inni nu mootii ta'u wajjiniin maatiin ragaa ba'uu dadhabe koo taasisuu caalaa namoomni adiliin hin jiru jedhe kun nan deemsisu jedhe hin danda'u jedhe kana deemu kanaafuu maal gochuun qaba jennaan meeshaan kan aliyyiitti deebise jennaan wallaahi hin fudhadhu jedhe aliyyiin immoo ol ka'e maal achumaan namichi kana jedhee hin deemne ka'ee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee shahaadaa qabate da'awaa taate adiliin da'awaa taate jennaan ani islaama eera meeshaan keetii aliyyi jedhe ani islaama eera meeshaan keetii aliyyi fudhadhu jennaani hin fudhadhu gaa jedhee aliyyiin jennaan waanan sibiraa hin qabne kan biraa qabda amma waanan kanaan dura sibiraa hin qabne amma amantii rabbii keetti sharra kura rabbi najaasi baase farda koo dabaladhu an miilaan hin galaa ati meeshaa fudhachuu qofa shuf adiliin gaafa jiraat amma namni amma wanni nuti dhaamsi hawaasa keenyaa dhaamnu inni biiroo keessa tokko keessa hojjete isiin dubartii taate isii dubartiitti inni dhiira ta'e isa dhiiraatti wanni hinaaffaa fide waa tokko iyyuu hin jiru tokkoffaa sababa hinaafuusa wanni isa sanaa dabalamuu hin jiru fakkeenyaaf amma waan an qabu fooqiin tokko hin qabaa jedhu natti hinaafeedha fooqiin kan koo keentaama wanni nuti hawaasa keenyaa dhaamnu walirraa hadhaamnu mee inaaffattii kana balaan sababa keenyaa dhufte iyyuu waa'ee inaaffaa asaa jiru waa'ee adilii dhabaa asaa jiru si galeera dubbi namni gaafa adila ta'e mootiin gaafa adila ta'e namni maatii isaa irratti gaafa adilii eeggate ilmaan isaa irratti adilii eeggate ulamaan jam'aa isaa irratti adilii ta'e ulamaan ulamaa irratti gaafa inni adila ta'e jedhe samii waan qabdu nuu kenniti ardii waan qabdu nuu baafti wallahi kas qabeenya hamma qabnu nu ga'a